بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث التاسع عشر، حديث قد أسغلفا عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما. أبا عباس الرودي فميجرة مكان عبد الله بن عباس كجرم رضي الله عنهما. رب جل لمان الراهاجارة أباسي في عبد الله الراه. عباس بن عبد الله بن عباس. عبد الله كان أبا نساء عباس المثال عباس جدّ. قال جد: كنت خلف النبي، كنت تي خلف النبي دوب نبييت تي يوما قياتكم. دوب نبييت تي جدّ والما ملاجرا تكي دوب مرسولات ديمو يوخان أمو يابي إرتي رسول دوبان نكاهتني دوب سانيت تهي جدّ. الرجال يابي إرتي إرقام ربي دوبان تهججو. كنت تي خلف النبي دوب نبيتي يابتاته يوما قياتكم. فقال لي نانجد: يا غلام يا مجا. غلام خيرمو لالو تراكاتي حنق بلغانتي غلام جرما جتو. إجولين غلام اللي جنان طفل اللي جنان سبيي اللي جتو دندينا جتو. إني أني أعلمك سبرسيسا كلمات دبيلي وهي سبرسيسا. احفظ الله ربي تكسي. ربي تكسوني شرائع إسا حدي ليسا حديث لرب بكتي قول إسان تيسو. أدج ربي قوتتو ربي تيسو جرم. ورب الرادور قمتو ربي تيسو جرم. عقيدة في رت جراجو عبادة في جبيفتشتو ربي تيسو جرم. احفظ الله ربي تيسي يحفظك ربي ستيسا في دينك دنياك كيستي ربي ستيسا. يجعلك على سنة رسوله سنة إرقما سارت ربي ستاسسا. namni yoo rabbii isaa tiiseetiin jedhe rabbiin isa tiisa lubbuu isaa keessatti, qabeenya isaa keessatti, maatii isaa, ijoollee isaa keessatti rabbi isa tiisaa jechuudha. ihfazillaaha rabbi tiiksi tajiduhu isa garta tujaahaka fuuldura keetitti. tujaahaka jechuun ay amaamaka fuuldura keetitti isa garta. يحميك ويحفظك ربين ستيسا سيتمسا سيكجلشا. يو خيري تكو دلقو برباد خيري سنرتي أكا جباتو ستاسي ساجتو. احفظ الله ربي تيسي تجده لسغرتا تجاهك فولدر كيتتي. إذا سألت يو خدتو فيتي فاسأل الله ربي كو فكد خدتو فينا ربي كو فكدو waan biroo jinnii malakaa hin kadhatin jechuudha. وإذا استعنت yoo gargaarsa barbaadde فاستعن بالله ربي qofaan gargaarsifadhu. الاستعانة طلب العون على جلب الخير ودفع الشر. استعانة jechuun gargaarsa barbaaduudha waan faayidaa namaa qabu fiduu irratti, waan silaa hamtuu taate namarraa deebisuu irratti. Rabbi qofa kadhachuun waan rabbi malee namni biroo irratti hin dandeenye irratti. Fakkeenya caafiyaa rizqii rabbii kenna malee namni biroo namaa kennuu hin danda'u. Nam tokko ol ka'ee nama birootiin rizqii naa kenni yoo jedheen, caafiyaa naa kenni yoo jedheen kadhaan isaa kun shirkii taate jechuudha. waan rabbi malee namni biroo irratti hin dandeenye irratti rabbi qofa kadhachuu. laakiin ammoo waan namni irratti danda'u irratti namichi sun nama jiru yoo taate
nama qaamaan si bira jiru nama jechuu hin du'in yoo taate waan inni danda'u irratti isa kadhachuun rakkina hin qabu. Laakiin irra caalaa sanumayyuu isa kadhachuu dhiiftee rabbii kan kee yoo kadhatteetu jira caalaadha jechuudha. Gargaarsa keessatti illee waan rabbi malee namni biroo hin dandeenye keessatti rabbi qofaan gargaarsifachuudha. Waan namni danda'u keessatti ittiin gargaarsifachuu hin dandeetta yoo lubbuun jiraate yoo qaamaan si bira jiraateetiin irratti danda'e. Wa'alam beeki anna ummata ummanni law ijtama'at osoo wal geette osoo walitti qabamte alaa an yanfa'uuka si fayyaduu irratti bu'aa sii fiduu irratti bishay'in wahiin lam yanfa'uuka si fayyaduu hin dandahan bu'aa sii fiduu hin dandahan illaa bishay'in qad katabahu allaahu laka wahii rabbiin azaletti sii barreesse malee wahii rabbiin duraan sii barreesse malee wahii rabbiin duraan lawhal mahfuuziin keessatti katabee sii dabarse malee si fayyaduu hin dandahanii jechuudha. Nam tokko osoo hadha wal gahee makiinaa sii bitee mana sitti ijaaree qabeen addunyaa kan guutuu walitti qabe homa rabbiin kenna duraan sii dabarse saniin si fayyada malee waan duraan si hin dabrin saniin si fayyaduu hin dandahanii jechuudha. وإن اجتمعوا يو ولدت قبمن يو والقهن على أن يضروك سدروا رد على أن يضروك سركسوا رد سميلوا رد يو والقهن بشيء وإن لم يضروك سركسوا هندندان إلا بشيء قد كتبه الله عليك وهي ربين دران سرت برس ملئ وهي ربين دران كتبه سرت دبرس ملئ si dararuu hin danda'an osoo addunyaa kun guutuu walgeettee si rakkifna jettee walgeette wanni isiin si rakkiftuun homa rabbiin lawhal mahfuuziin keessatti sii katabe saniin si rakkifti malee waan duraan akkitti sii hin dabriin si rakkisuu hin dandeettu jechuudha. rufi'at al-aqlaam rufi'at fuudhamte al-aqlaam qalammiin wajaffat goggoyti as-suhuf jechuun xalayaaleen qalamni jechuu waa barreessitu fuudhamte akkana jechuun barreessiteeti qalamni sun jechuu barreessuu dhaabdeetiin hin jirti barreeffameetii dabreetiin hin jira xalayaan goggoytee jirti wanni sun jechuu barreeffame dabre jechuu wanni hundinuu rakkoollee yoo taate faayidaallee yoo taate waan gaafsan barraa'ee dabretuyyuu hadda jechuudha dalagaatiin jira jechuudha. Wanni gaafsan hin barraa'ee wanni gaafsan hin dabrin tokkollee wanni hadda argamu hin jiru. Rawaahu Tirmiiziyyu imaamu Tirmiiziin odeessee jira. Waqaala jedhe Tirmiiziin hasanun sahiihun hadiisni kun hasanii sahii jedhe. Hadiisni kun hasanii yookaan ammoo sahiihi jedhe. وفي رواية غير الترمذي روايات ترمذي لا في انتين كيس نجرة احفظ الله ربي تكسي تجده إسا أمامك فولدرة كيدت إسا تجاهك جدت في أمامك إجون معنا نساتكم تعرف بيكمي إلى الله كما ربي تتي في الركاء بل لنا كيستي يعرفك سبيكا في الشدة إنكا كيستي جبين كيستي يرو بللنا قبضو كما ربي بيكمي يرو بللنا قبضو يو كما ربي بيكمتي تنجت يو إبادات كما ربي بيكمون عدد ربي قوتي ورب الرادور الراد أوقمتي وانسل ربي سر بربا دلقل يرو بللنا قبضو يو كما ربي بيكمتي قافة إنكمتي جت ربي إنكا كيسا سباسا جتو وعلم بيكي أن ما أخطأك والنسي هنتقون دبره والنسي هنتقو جدامي لوح المحفوظ كاتب الريف ميتو وعلم بيك أن ما أخطأك والنسي هنتقون دبره والنسي هنتقو جدامي دبره لم يكن هنتاني ليصيبك كستقو هنتاني
wanni rabbiin lawhal mahfuuziin keessatti si hin tuqu jedhee barreesse si hin tuqu jechuu si tuquu hin danda'u jechuu wamaa asaabaka wanni si tuqaan dabre wanni si tuqa jedhee lawhal mahfuuziin keessatti barreeffamee dabre lam yakun hin taane liyukhti'aka kasi dhabu hin taane lam yakun hin taane liyukhti'aka kasi dhabu hin taane kasi dhiisu hin taane wanni sun si tuqu malee sirraa hin hafu jechuu wanni rabbiin si tuqa jedhee adarsi barreesse si tuqu malee sirraa hin hafu jechuu kanaaf qadaratti amanuun barbaachisaadha kayri illee taatu sharri illee taatu homa gaafsan nuu barraa hettu iyyuu hadha nu tuqaa jechuu wa'alam beeki anna nasra tumsi ma'a sabri obsaa waliin tahadha tumsi obsaa waliin tahadha jechuun tumsi eega sabriiti argamaa jechuu yoo sabarte san booda tumsi si argama sabrii jechuun lubbuu fi hidhuudha sabrii wanni jedhamu sabriin qooda sadii qabdi tokko asabru alaa ta'atillah ibaadaa rabbii irratti obsuu soomana soomuu irratti salaata salaatuu irratti zakaa baafachuu irratti obsuu lammaffaan ammoo asabru alaa aqdaarillah qadara rabbii irratti waan si tuqe irratti dhibee si tuqe irratti obsuu qadara rabbii irratti sadaffaan asabru an ma'siyatillah ma'siyaa rabbii irraa obsuu waan haraamaa lubbuun dalage yoo isin jette dalaguu dhiifteetini irraa of qabdee obsuudha jechuu bakka sadan kanatti qoodamti tumsi ma'a sabri obsaa waliin taala eega obsaati argama wa anna alfaraja bal'inni ma'al karbi cinqaa waliin taala wa anna alfaraja bal'inni ma'al karbi eega cinqaatii argamaa jechuu namni kamuu waan dalagu keessatti cinqamee namni ilmii baratu yeroo awwalaatiif cinqamaa dhaqee ka duniyaa baratu dalagu cinqamaa dhaqee cinqaa san keessa dabre rabbiin isaa bal'isaa jechuu wa anna ma'al usri yusra wa anna ma'al usri cinqaa waliin yusran laafinti ittiyuu jira jechuu cinqaa waliin laafinti jira cinqaa waliin laafinti jira jechuun eega cinqamtee laafintiin si argamti jechuu kanaaf wanni sirraa hubannu rasuulli alayhi salaatu wassalaam dhaamsa kana eenyuuf dhaamaa jira abdillaa ibn abbaas gaaf kana hin ballayne ballaguttuu hin dhiyaanne asirraa wanni hubannu ijoollee daa'ima ijoollummaadhaan diinaa isaan barsiisuu ijoollummaadhaan waan isaaniif tolu isaan qabsiisuu asirraa hubannaa jechuu ijoolleen daa'imummaadhaan yoo ganamaan haadha abbaa irraa waan gaarii baratte huma gaarii sanirraa guddatte yoo ganamaan waan badaa baratte haadha abbaa irraa huma badaa sanirratti guddatte waan ta'eef ilmaan keenna waan gaarii barsiisuun nurraa barbaachisaadha jechuu الحديث العشرون حديث نديك فادا عن أبي مسعود أبا مسعود الرودي فميجرا عقبة بن عمرو كجرم الأنصاري ور أنصارا كنت أنصارة ور مدينات ور قاف رسول الله عليه الصلاة والسلام مكة راجل مدينة قال إسان غرغاري إسان في التكبي أنصار يروين ور مدينات مهاجر يروجن ور مكة البدري ور بدر نفر كنت ور قاف لولا بدري قودا إرافة إرا كنت جتو عقبان بن عمرو أمري عمرين أكملت الدنبين عمرو عمر وأن الدبينون عمر يروجنو رايم فولدرت واوين جرتو عمرو يروجنو رايم فولدرت واويتو كامالا كنان رايم فولدر واوين واو كايمنان ونسون أمري تو بينا يو واوين جراتنا مو عمر تو بينا جتو قال جره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي جره إنما أدرك الناس غريوان نمي تقبني الرأي غريوان نمني
dhaqqabanii irraayi naasu yoo jedhe yoo naasa jedhee fataa godhe inni imma adrakan naasa yoo jedhe ammoo garii waan nama dhaqqabee irraayi garagara maanaa isaa gaafa naasa jedhe inni imma adrakan naasa gaafa jedhe garii waan nama dhaqqabee irraayi inni imma adrakan naasa yoo jedhe ammoo garii waan namni dhaqqabanii irraayi jechuu kan hin shaaramin min kalaamin nubuwwati kuulaa haasawa nabiyyoota durii irraa kan ta'e haasawata nabiyyoota duraanii irraa kan ta'e ka jechuu nabiyyoonni hundinuu jedhan kan hin shaaramin ka osoo hin shaaramin nabiyyi keenya dhaqqabe idaa lam tastah wanni hin shaaramin sun ka jechuu kalaama nabiyyoota durii irraa ta'e idaa lam tastah fasna' maa shi'ta kan idaa lam tastah yoo hin saalfatin fasna' dalagi maa shi'ta waan feete dalagi jechuu as keessa ma'anaa lamattu jiran ulamaa'iin rahmatullaahi alayhim yoo jechuudha wanni ati dalaytu sun waan irraa hin saalfanne taate ka rabbi biratti illee sin saalfachiifne ka nama biratti illee sin saalfachiifne yoo taate dalagi rakkoo hin qabu jechuu ajaja gaafa kana gaaf tokko immoo lolaa jedhan idaa lam tastah yoo nama waan saalfanne taate ka rabbi illee hin saalfanne ka nama illee hin saalfanne yoo taate dalagi hoo barbaade dalagi bakka itti galtuu waa qabdaame deemtee nuu bira dhuftaa jechuu gaaf tokko lolataa gaaf tokko ajajataa jechuu kana lachuuf iyyuu ni mala rawaahul bukaariyyuu hadiisa kana bukaaritti iyyuu odeesse jechuu kanaaf waa saalfachuun haraama dalaguu irraa saalfachuun iimaana irraayi jechuu inshallah nama faayidaa guddaa waan qaroo kanarraa hadiisa kanarraa faayidaa buufatee duniyaatti illee milkaa'ee aakiratti illee milkaa'u rabbi nu haa taasisu inshallah